Ayo dawat namni beeksisu kana jalqaba jira baata jiraan nyaatu odaa hunda caalu gobeeffatu nama warra korma dhugaa guddaa ture ayo dawat namni beekun jiru kana jalqaba eegalee odaaward wannoonsa kaayyoonsa kana wajjin hojjedha jedhanii nama amansiisuun wanta guddaa ture sanaan artistoonni keenya yoo nu amananii nu bira dhufuunu wanta guddaa ture challenge guddaa ture amma garuu odaaward awardii amanama namni martu dhibbatti kan walitti galu jechuu baannullee haga ta'e amanama kan ta'e argameera gara artii guddisuun immoo artiin keenya artiin afaan oromiffaan hojjetaman akkuma argite akkuma dhageessiarra waggaa tokko keessatti gara muuziqaawwan 460 oltu hojjetamaa jira isaan kana keessa immoo sadarkaa isaanii eeggatanii nama hundaaf kan hawwatan artiin akkuma beektu laqoda wannoon qabu afaan qabu namni hundu itti walii gala waan ta'eef haala sanaan hojiiwwan gaggaarii babbareedaan bahaa jiranii kunoo har'allee argitanitu hojiiwwan wal falmisiisuudhaaf baay'ee nama dhiban wal dorgomaa turanii kanaafuu wanta gaarii ilaalaa jirra jedheen yaada gara artii guddisuun immoo artiin keenya artiin afaan oromiffaan hojjetaman akkuma argite akkuma dhageessiarra waggaa tokko keessatti gara muuziqaawwan 460 oltu hojjetamaa jira amma garuu odaaward awardii amanama namni martu dhibbatti kan walitti galu jechuu baannullee haga ta'e amanama kan ta'e argameera odaaward namni beekun jiru kana jalqaba eegalee odaaward wannoonsa kaayyoonsa kana wajjin hojjedha jedhanii nama amansiisuun wanta guddaa ture sanaan artistoonni keenya yoo nu amananii nu bira dhufuunu wanta guddaa ture challenge guddaa ture amma garuu odaaward awardii amanama namni martu dhibbatti kan walitti galu jechuu baannullee haga ta'e amanama kan ta'e argameera gara artii guddisuun immoo artiin keenya artiin afaan oromiffaan hojjetaman akkuma argite akkuma dhageessiarra waggaa tokko keessatti gara muuziqaawwan 460 oltu hojjetamaa jira isaan kana keessa immoo sadarkaa isaanii eeggatanii nama hundaaf kan hawwatan artiin akkuma beektu laqoda wannoon qabu afaan qabu namni hundu itti walii gala waan ta'eef haala sanaan hojiiwwan gaggaarii babbareedaan bahaa jiranii kunoo har'allee argitanitu hojiiwwan wal falmisiisuudhaaf baay'ee nama dhiban wal dorgomaa turanii kanaafuu wanta gaarii ilaalaa jirra jedheen yaada amma garuu odaaward awardii amanama namni martu dhibbatti kan walitti galu jechuu baannullee haga ta'e amanama kan ta'e argameera odaaward namni beeksisu kana jalqaba jira baata jiraan nyaatu odaa hunda caalu gobeeffatu nama warra korma dhugaa guddaa ture odaaward namni beekun jiru kana jalqaba eegalee odaaward wannoonsa kaayyoonsa kana wajjin hojjedha jedhanii nama amansiisuun wanta guddaa ture sanaan artistoonni keenya yoo nu amananii nu bira dhufuunu wanta guddaa ture challenge guddaa ture amma garuu odaaward awardii amanama
namni martuu dhibbatti kan walitti galu jechuu baannullee haga ta'e amanamaa kan ta'e ta'ee argameera. Gara aartii guddisuun immoo aartiin keenya aartiin afaan oromiffaan hojjetaman akkuma argite akkuma dhageesse har'a waggaa tokko keessatti gara muuziqaawwan 460 oltu hojjetamaa jira. Isaan kana keessa immoo sadarkaa isaanii eeggatanii nama hundaaf kan hawwatan aartiin akkuma beektu laqoda wannoon qabu afaan hin qabu namni hundu itti walii gala waan ta'eef haala sanaan hojiiwwan gaggaarii babbareedaan bahaa jiranii kunoo har'allee argitanitu hojiiwwan wal falmisiisuudhaaf baay'ee nama dhiban wal dorgomaa turanii kanaafuu wanta gaarii ilaalaa jirra jedheen yaada.